Haati Faaxee har'egaa namoota nama arrabsanii fi jecha hin taane namatti darbataniif deebii ga'aa yookaan immoo akka gorsaattis akka waan tokkottis geessee jirti. Nama arrabsuun bu'aa akka hin qabnedha kan isheen dubbattee jirtu. Istimee viidiyoo ishee hanga dhumaatti wal wajjin ta'anii hordofnu. Namoota nama arrabsan, namoota nama qeeqan akka kana. Kanaaf maaltu ishee mudata haati Faaxee maal taateefis dabbaramteetoo jirti. Dhugaa dubbachuuf taanaan haadha Faaxeenaan ishee jaalladha jechuudha. Kanaaf maaltu ishee mudate laata? Waluma wajjin hin taane ilaallachuudha. Namoota gandaa wal qoodan, namoota qinee yookaan immoo fakkeessanii yookaan waa biraa fakkeessanii namallee arrabsanii fi yaada ishee keessee jirti jechuudha. Har'a haati Faaxee aarii wayiillee waan qabdu fakkaatti. Kanaaf maal taate haati Faaxee har'a hanga dhumaatti hordofaa, hanga dhumaatti yaada ishee dhaggeeffadha. Isaan booda mana mubarak galgala yoo mubarak mana bade mana mubarak hidhaqee obboleessa kee yookiin nama obboleettiiti an rakkoo namaa furu an rakkoo namaa ka furu anaa biti rabbitu rakkoo namaa fura. kottu bay Fu'aad Muusaa ka jettu zifti osoo haadhateeti kabajjaa qabaatte kanan barreessitu. Namni haadha ofiitii kibrii qabu, namni haadha ofiitii kabajjaa qabu, namni haadha ofiitii rispeektii qabu kanan barreessu wasaka. Mukarraa bocamtee dhalatte malee ilma namaarraa dhalanne biikoos osoo haadha keessa dhalattee haadha keessaa buutee haati san ta'ee jettee ji'a 9 gara baadhattee halkanii guyyaa wallaaltee si dhalteeti akkan lakkoofsa namaan qabu waaniif. Haasaa yaabee barreessaa fi xadhaa koominti. Haasaa yaabee xadhaa. Akka haasoftanii fixattan fedha. Jala namuuzeedhaani haati Faaxee si waamaa jirti jedhaani mee. Yoo namichi isaa tokko jala hin jirre good afternoon haadha Faaxee. Alhamdulillah welcome.
Oromoo tokkummaa jedha ofii as jedha dhufee ana arrabsa. Rakkannee bara haara baallaa maqaa isin fakkaatu moggaafadha. Maqaa hin jiraa miti Wasakaa Gandee argite. Fakkeessituu maqaa akkasii moggaafadha. Oromoo tokkummaa jettaa as jala dhuftee garuu ana arrabsitu. Tokkummaan ati Oromoo irraa barbaaddu kam Oromoon sun kami? Because tokkummaa Oromoo jedhaa jirti. Tokkummaan ati Oromoo irraa barbaaddu kam? Anaa yoo arrabsaarta. Wallahi na ajaa'ibdan. Amma kaleessa galgala takka maqaan isii haqaan gabbarama rabbi dubbiin rabbii maaliidha jetti. Qullaa ta'etti jechuudha. Xuuxumaa jaa kana ol baaftee gastii ijoollee dhiiraa keessa nama 400 tolaalaa qullaa ta'etti. Maqaan isii garuuyyuu haqaan gabbarama moo dubbiin rabbii bubbultee suutaa jetti. Ara baallaa waan isin fakkaatu dalagaa yeroo waa hojjettan waan isin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf dhaltuu shallee osoo argitanii uffanni isii uffatuma shallee uffattee deemte dhaltuun burnaa beetii keessaa wantoota garaagaraa shaarbuxinnaa garaagaraa daladhu homa isii fakkaatu hojjetti. Argite homa isii fakkaatu hojjetti. So akkasuma hayyuunis homa isa fakkaatu hojjeta. Waan isin fakkaatu hojjedha waan maqaa keessanii walitti deemu. I don't know. Wallahi baay'ee isin eeggadhu jiran yeroo isin laalu maqaan isin tiktokii moggaafattanii fi hojiin keessan samaa innaa midiriidha walitti dhufu. Kanaaf dhiifama narra ta'a. Homa isin fakkaatu moggaafadha. Shamarran ammoo shamarran takka dhiifama narraa godha. Isin caalillee beekeetii miti. Wallaaltuudha. Isin caalan beeku. Homa kamiyyuu isin caalan beeku. Anuyyuu gorsa na barbaachisa. Anuyyuu injiraa miti isin caalan beeku. Gin ammoo hamma beeku wayii wanni isinii himu. Feemasii taana jettanii akka maletti feemasii hin ta'ina. Feemasii ta'uu rakkoon qabu. Gin akka maletti waan malee haasayaa waan hin taane haasayaa feemasii hin ta'ina. Waan ilmoo namaarraa hin eeggamne haasayaatiin feemasii ta'uuf hin yaadina. Ati karaa hin taane irratti feemasii ta'uu irraa sitti hafuu wayyaa. Waan hin taane sirra baatee dhiira akkasana godhu fedha dhiira akkasii fedha amma takka faati maaliyyoo fedha maaliyyoo kan kee akkasii fedha akka liifii teessee akkanatti feemasii ta'uuf jecha aarsaa hedduu kan falaa jirtan. Aarsaa hedduu na hime Muna Abdallaa sissi caala garuu waan ani irra jiru yoo wallaaltes an garuu si caala argite si caalaa jechuudha. Isinii warra akka maleetti yookaan ganda namaa arrabsitanii ol baatee asirra baattata maaliyyoo akkasii batata maaliyyoo akkasii taphata maaliyyoon isii akkas fakkaatu harreen akkasii haa godhu maaliyyoon akkasii haa godhu intala abbaan akkas godhu intala maal isin caalu warra akkasii san hin caalu baallaan mee rabbii jedhaati mee warra akkasii san hin caalu'an. Bar asirratti ol baatee waan nama ajaa'ibee nama hin dhiifne. Harreen akkasii haa godhu bada intala abbaan akkas godhu bada intala abbaan akkas godhee biyyaa baate bar nama ajaa'iba wallaahi intala abbaan mee yoo maal jettu jedhee bar hamuma fedhellee yoo ta'e hanguma fedhellee yoo fagaate yoo maal jettu intala abbaan akkas godhee biyyaa baate. Nulfaataa bar bada intala haadha jala abbaa hattu bada intala leesh gastii dhiiraa keessa ola seentee itti muddi jedhaan gastii ol galfatee hoolaan akka isii jechuudha. Warra tiktookiin isin banate isin tiktookiin banannee beeki dhiifama narraa ta'aati. Isintu tiktookii banatee seetanii mi tiktookiitu isin banate.
Isitu tiktokii banate malee warri akkasii keessattuu dhaltuun akkasii tiktokiin isin hin banan. Waan tiktokii iimeelii itti goote yookaan ammoo paaswordiidhaan ati banatte jedha tiktokii si baneesi. Gisee akkasitti gastii ijoollee dhiiraa keessa ola seentee fakkaattuu akka tanteetii san xumuq. Maaliyyoo akkasii takka yoo ola seentee waa'ee ammaaf obboleettiitii akkana gadi buusaa tana. Tamaaliyyoo akkasii tamaaliyyoo abbaa akkas godhaa biyyaa baate maaliyyoo akkas taate akkasiyyoo akkasii akkas taate. Way jagnummaa gisee san ati gastii san keessa jirtu. Way gootummaa gisee san ati dalagaa jirtu. Way haftaaminnatii gisee san ati dalagaa jirtu. Mukkura miskiina wallaahi. Araba Allah haadha teessa yoo duute jiraatte qarbii jalatti yoo lubbuudhaan jiraatte bakka isin jirtutti haadha akkamii irraa dhalatteerti sirraa maganfataa waan isin hin fakkaanne hin dalagina. Keessattuu muuxalliqni dubartiin abbaa manaa keessanii adda baatan baallaa haa dambayina. Dhiifa manaa godhaati. Dubartiin abbaa manaatiin adda baate heerumtee kaatee mana dhiiraatii baate waan akkana haadha keessaa nu baasu ani hin beeku. Baay'ee haadha keessaa ba'u jirtan. Isarraa waan hirdhistan. Yookaan isa miidhuu yookaan abbaa manaa keessa miidhuu maal jechuu firii taateerta jechuudha gisee akkasitti amma ol baatee tiktokii irratti akkasitti haasoftu san waan badduu haasayaniin feemasii naman gootu. Wallaahi wanni badduu haasofte feemasiin ta'a. Ana osoon argin baay'isawwee feemasii ta'an. Wallaahi wama xiqqoo irra feemasii ta'an alhamdulillah yoo aarsa kana hunda nan gaafate. Osoo guyyaa takka obboleettiitii gadi bahee qaama saalaa isii kan ofirraa baadhadhee deemuun hin arrabsin. Guyyaa tokko nama tokko gaggara galchee osoo hin arrabsin. Guyyaa tokko nama tokko osoo ajandaan godhatin. Osoo hin argin feemasii ta'e osoo kutaa namaan arrabsin. Osoo amantii namaan arrabsin. Osoo arsiidha jedhee hin jibbin osoo wallagga jedhee hin jibbin. Oromoodha uduu jedhu. Anama baay'isawwee arsiidha keessa dhalalle caalii harargee jaaladha. Arsii caalii wallagga jaaladha. Arsii caalii shawaa jaaladha. Arsii caalii jimma jaaladha. Because waan arsii jaaladhuufi jechuudha. Ati kutaa namaa jaalachuu jechuun kutaa namaa kabajuu jechuun kutaa kan kee kabajuu jechuudha. Kan gabaabsee yoo isin himu. Yoo arsii faarsaa harargee arrabsu ta'e arsii faarsaa kan wallagga arrabsu ta'e kabiroollee gaafa dhufee arsii arrabsee kutaa kabachisiifne jechuudhaan. Argitanii kanumaafuyyuu walumaa galatti akka kiyya ta'uun nama dhibaa. Haa ta'u garuu feemasii ta'ee jira. Mee maaliin feemasii taate? Feemasii ta'ee naan dhuftee na hordofaartaa miti. Feemasii ta'ee jennaan dhuftee na hordofaartaa. Mee ata maliifii seeni nama 200 miti yoo ati nama 2 argatte. Mee deemi hiikuu ta'eetu tun liifii seeni nama 200 miti yoo ati namni 2 si hordofe anumaan beeku. Namni 2 yoo si hordofe. Teettee baadaa duwwaa kana keessatti haasoftee liifii irraa baata. Duwwaa kana keessatti teettee. Akkana yookaan muuziqaa amanattee matama kana akkana raaftee akka warra qama'eeti mirqaaneetitti duwwama kana mataa raaftee achi baata. Mee deemii liifii seeni yoo namni 2 si hordofe nama 200 miti nama 300 miti. Feemasii ta'uu jechuun kanuma. Isiniin galuu mana barumsaa xiqqaa ilaalaniitiin mataa keessa irra ijaaruu barbaachisa. Barsiisaa barattoota kutaa 10 xumurtee wayii ramadanii jechuudha. Mana keessan mataa keessan gubbatti mana barumsaa xiqqoo isii ilaalaniitiin yoo ijaaran irra beestiidha. Wallaahi. Isiniin galu akkana jireenyi. Never ever. Yoomiyyuu isiniin galuu hin taa'u. Maaliidha feemasii taate? Feemasii ta'ee naan dhuftee na hordofaa ati mee chaarjarii kan keetti yeroo kee aarsaa goote. Maal dubbatti laata jettee? Amma odoo ol bahee hayyuu tokko arrabse osoo ol baheetiin kutaa takka arrabseeti dubbiin tiyya dhageettii godhattee tiktokiin kun torbee tokko booraya. Osoo ol bahee hayyuu tokko arrabse yookaan hayyuu jimmaa tokko hayyuu harargee tokko hayyuu wallaggaa walloo tokko osoo ol baheetiin arrabseeti
dubbiin tiyyatun torbaan tokko tiktokii kanani boojiti siigalee ati abbaa feete arrabsite abbaa feete waan feete jettee namni quba si qabu hin jiru akkanumaan tiktokii banatte malee tiktokii isin banate wanni jedhuuf kanaaf hiba because feemasii ta'uu bichaa miti yaada keessanitu iyyuu yaada sadarkaa feemasii isin geessu miti wallaahi yaada ati yaaddutu yaada namni si hordofuu miti kanaaf maal jechuu barbaada feemasii ta'uuf shamarran aarsaa kan falaartan ufuma qusadhaa nama hedduu si hordofaa sheeka si ilaalaa beeka si ilaalaa wallaala si ilaalaa kabadhaltuu kutaa kan keetii fuudhu hedduu si ilaalaa sagalee tantee tan addalala hayi dhalaa harargeeti dhalaan harargee akkanuma jira hayi dhalaa jimmaati ta jimmaa dhalaan jimmaa akkanuma jedha hayi dhalaa arsiitii dhalaan arsii duruu akkanuma jedhanii si'iif jecha miskiina hedduu arrabsanii si'iif jecha miskiina hedduu tuffatanii si'iif jecha miskiina hedduu hamilee buusan gatii kana ta'ee fi yeroo gastii keessa onna galchaa mi'a onna galchaa ala turraa haasaya onna galchaa bada intala abbaan akkas godhee biyyaa baase tan onna galchaa itti gisee ergataa ture maa onna galchin gisee sinas keessa haasatu sannatu maaliyyoo isiti hima matata maaliyyoon isii akkas jirtu huy habiibti naam si mudhifte mutanteetumarraa laaltee irraa himaarta keessattuu mee warri qaama saalaa waliitii wal arrabsitan shamarran tan ta'e irraa himaarta moo akkam matata harmi isii maalii dhaqqabu hay isin silaayyuu baazawee hanga fedhe osoo duuteeti namni qaama ofii qaama saalaa ofiitii fi harma ofii sitti mul'isee hin jiru kan kee irraa firoomsitee jechuudha kan kee irraa laaltee himaarta bara kan kee irraa laaltee isiif himaarta wallaahi an akkasitti ilaala garuu maaliif mi'a rifeensa mataallee osoo ta'e haa fakkaatu luka osoo ta'e harka osoo ta'e funyaan fuula osoo ta'e rakkoon qabu ginammoo namni tokko ol ba'ee matatama harmi isii maaliyyoo dhaqqabu gaafa jettee baay'isawee kamansiitiiti jechuudha kamansiitiitu iyyuu akkas kama ofii irraa laaltee dubbataarti argitee jennaan dubbataarti kaabar wanni isin beekuu qabdan argitee jennaan akkasi haasayaa jirti laaltee jennaan akkasi haasayaa jirti matatama haliyyoon isii akkasii ka ofii argitee jennaan irraa dubbataarti akkasi lallabdee na dhiba wallaahi feemasii ta'uun aarsaa kana hunda nama kan falchiisa taanaan I don't know.